Namoota yuutuubarii qabanii maraaf namoota viidiyoo editii gochuudhaaf kallattii garaagaraa sagalee irratti waraabuudhaaf jechuudha appilikeeshinii orijinaala ta'ee fi kan mallattoo ofirraa hin qabne akkasuma immoo qulqullinaan kan nama waraabu jechuudha CapCut kanadha jechuudha. Baay'een keessanii appilikeeshinii kanaan kan isin fayyadamtanii viidiyoo keessa yeroo argu mallattoon barreeffamaa irra jira jechuudha. Akkasuma baay'een keessanii CapCut yoo taane KineMaster kanaan kan isin fayyadamtanii yeroo darbee komentii jalatti akkaataa fayyadama CapCut nuuf hojjedhattanii turtanii kuno jechuudha. Guyyaa har'aa isinii qabadhee dhufeetan jira. Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif baay'ee hordoftoota yeroo mul'ata mara channel kana jajjabeessaadha. Akkasuma immoo viidiyoo barnoota dabalataa yoo barbaaddanii playlist jalaatii barnoota YouTube kaja'u argachuu dandeessu. Akkasuma jechuudha yeroo viidiyoo gadi isinii lakkisu pilisama dhumaatti ilaala adda baafadha waan inni jedhu jechuudha. Maaliif jennaan viidiyoo tokko jalqabaa kaasnee haga dhumaatti yoo ilaalledha kan nu galu jechuudha. Kanaafi CapCut kana jechuudha guyyaa har'aa haala itti fayyadama isaa ilaalla. Baay'een keessan fayyadamaa jirtu garuu irra caalan keessanii CapCut kana TikTok duukaa wal qabsiisanii akkamitti akka fayyadaman malee gara YouTube'itti editii irraa gochuu viidiyoo irraa muruu itti ida'uu waan kun baay'ee jechuudha. Ijoollee baay'ee rakkisa. Kanaaf guyyaa har'aa jechuudha obboloota keessaniif sheerii gochuu dandeessu. Appii kana immoo Play Store irraa jechuudha. Search gootanii salphaamatti isiniif bu'a jechuudha. CapCut jettanii kuno maqaasaa jechuudha. Kuno CapCut kaja'u kana search yoo gootanii takkumatti isinii ba'a jechuudha. Mee qaxxitumaatiin haala fayyadama isaa waliin ilaallaa jechuudha. Akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu. Haala kanaatiin yeroo keessa seennu jechuudha. Wi-Fi malee hojjetu. Mallattoo ida'uu kana xumna jechuudha. Haala kanaatiin mallattoo ida'uu kana yeroo xumnutti gosa sadii nu ufa jechuudha. Gosa sadii all ka jedhu kana ka viidiyoo fi ka suuraati. Viidiyoo ka jedhuma kana immoo galarii keenyarraa viidiyoo qabnu hunda nuu fida jechuudha. Asii immoo footoo kana immoo footoo nuti galariirraa qabnu nuu fida jechuudha. Egaa walumaa galatti akkasumallee jechuudha. Library kanallee yoo xumne jechuudha viidiyoo bilisaa ta'e jechuudha. Asitti sheerii godhannee waanuma barbaanne tokko afaan Ingiliffaatiin sheerii godhannee fidachuu dandeenya jechuudha viidiyoo kana jechuudha. Asii tola jechuudha. Waan galarii keenya irra hin jirre bakka kana dhufnee suurota kanii bishaan qabanii kanii bakka waanuma babbareedoo qabanii isinii qabatanii kan jijjiiranii baay'een isaanii as keessallee jiru jechuudha. CapCutiin kun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Mee akkamittiin akka viidiyoo fi suura walitti editii godhanii waliin ilaala jechuudha. Amma fakkeenyaaf jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani viidiyoon ani hojjedhee jiru asirra naa ufa wanta ta'eef viidiyoo kana maalan godhaa fakkeenyaan isinii fudhadha. Fakkeenyaan isinii fudhadha jechuudha. Kana viidiyoo tokko adii gootu viidiyoo barbaaddan tokko jechuudha. Adii yoo gootanii haala kanaatiin viidiyoo kana gad akkasitti qabdaniitu kan isin sagalee isa irraatii remove gochuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan kuno bakka kana akkasitti yoo xuxxanii sagalee haala kanaatiin akkasittiin yoo gootan raayitii godhachuudha. Sagalee viidiyoo tokko irraa aamsuu yoo barbaaddan jechuudha. Akkasumas sagalee yoo itti caanachuu barbaaddan jechuudha. Viidiyoos ta'u suuras ta'u kuno bakka muuziqaa mallattoo qabdu kana ofirraatii akkas gootanii rekoordii ka jettu kana haala kanaatiin akkas gadi tuqxanii tokko lama ejee lakkaa kuno haala kanaatiin irratti dubbattanii raayitii godhattu jechuudha. Akkasitti gadi tuqxanii raayitii godhattu. Kuno sagalee asitti isinii waraabaa jechuudha. Sagalee viidiyoo irra jiru isinii remove godhaa. Akkasuma immoo sagalee keessanis irratti isinii waraabaa jechuudha. Yeroo kamiyyuu bakka kana fayyadamtu jechuudha. Duubatti deebi'uudhaaf
Amma fakkeenyaaf ani as keessatti kun viidiyoodha jennu viidiyoo kanatti suura dabaluun barbaadeera. Quba kootiin dirqama achi haadhuun qaba. Yeroo bakka kana ga'u kunoo mallattoo ida'uu kana argitu miti. Mallattoo ida'uu kana yeroon gadi tuqu yoon suuraan itti edit gochuu barbaada ta'e jechuudha. Suura kana bakka kana akkasitiin gadi tuqe aadiin itti godha jechuudha. Aadii yeroon itti godhu kunoo haala kanaatiin suurichi naa dhufa jechuudha. Suura kana immoo hamman barbaadeen itti harkisa daqiiqaa isaa jechuudha. Daqiiqaa itti dheereffattan sinitu beeka waan ta'eef hamma barbaade itti dheeressuu nan danda'a jechuudha. Garuu saayizii yuutuubii itti gochuu qabdu dirqama jechuudha. Bakka kana tuqxanii haala kanaatiin jechuudha. Asaatanii kunoo bakka ishee kanaa tuqxanii kunoo jechuudha. 16.9 ta'uu qaba suurri yuutuubii yeroo maraa jechuudha. Haala kanaan raayitii gootu jechuudha. Kunoo amma laala suurri kun saayizii yuutuubiitti nuu ta'ee jira jechuudha. Quba keenyaan asaane asirratti jechuudha. Hamma barbaanne dheereffanne viidiyoo keenyattis editii godhannee irraa duwwaa suuraas hojjetachuu dandeenya. Bakka kana tuqnee sagalee irratti waraabbachuu dandeenya jechuudha. Bakka kana tuqnee haala kanaatiin sagalee suura kanarratti waraabbachuu dandeenya jechuudha. Erga waraabbannee hin deemanniyyuu ofiisa irratti gadi tuqnee raayitii godhannee yeroo sagalee kana dhaggeeffachuu barbaannu jechuudha. Kunoo bakkuma sagalee kana haala kanaatiin gadi tuqxanii itti dabalachuu dandeessu, irraa qannafachuu dandeessu. Kunoo bakka kana akkasitti dandeenya jechuudha. Erga waraabbannee sagalee qabamuu hin qabu jettanii adda baafachuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanummoo jechuudha. Suuruma kana akka olii gadi nuu socho'u yoo barbaanne bakkuma suura kanaan gadi tuqa. Kunoo bakka ishee kanaan tuqa. Lamatti nuu kutaa jechuudha. Quba kootiin asaadhee maalan godha duduubatti deebachuudha. Kanaan haala kanaatiin duduubatti deebi'ee qubaan rokkas gadi tuqu kunoo bakka kana naa fida. Sinii galee miti. Bakka kana yeroo naa fidu haala kanaatiin kuni naaf dhufaa. Suurri kun akka socho'uun barbaada jechuudha. Gadiin tuqa kana kunoo argitanii haala kanaatiin raayitiin itti godhaa jechuudha. Achuma deemee ammas immoo adda kutuu nan danda'a. Bakkuma suura kanaan tuqa, bakka ishee kanaan tuqadha. Lamatti citaa jechuudha. Akkasuma godhacha hamma daqiiqaa barbaaddaniitti dheereffattu jechuudha. Fakkeenyaaf immoo faarfannaa irratti caanuu yookaan waanuma muuziqaa isin barbaachisu irratti caanuu barbaaddanii bakka kana gadi tuqxu. Erga kana gadi tuqxanii haala kanaatiin ammas kana gadi tuqxu. Erga kana gadi tuqxanii kunoo bakka kana sinii dhufa. Bakka kana erga sinii dhufe immoo bakka kana sinii dhufa jechuudha. Kunoo faarfannaa barbaadan muuziqaa barbaaddanii kan galarii keessan irra jiru asitti daradaramee sinii dhufa. Bakka mallattoo ida'uu kana dursa dhaggeeffattu garuu muuziqichas ta'u faarfannichas barbaaddanii isa kamidha. Dhaggeeffattanii kunoo haalaan amma sinitti agarsiiseen kunoo aadii itti godhattaniitu asii sagalee quba keessanii asaatanii faarfannaan kun hamma dheeratu barbaaddu taanaan quba keessanii gadi qabdanii suura sana itti dheereffachuu akkasitti dandeessu. Yoommoo suura biraatti dabalachuu barbaaddan yeroo hundumaa ida'uu kan akkasitti gadi tuqxu. Takkaatti suura meeqa walitti aansitanii editii godhachuu dandeessu. Haala kanaatiin jechuudha. Aadii gootu. Kunoo dheereffachuu dandeessu jechuudha. Tokko suura akkasittiin erga waan hundumaa xumurree immoo jechuudha. Erga waan hundumaa xumurannee duduubatti deebinee jechuudha. Haala kanaatiin akka loogoon keenya nuu ta'u yoo barbaanne bakka ida'uu kanaa xumnee loogoo keenyatti dabalachuu dandeenya as keessaati. Kallattii nuu danda'ameen waan barbaanne itti dabaluu dandeenya jechuudha. Haala kanaatiin aadiitti goone loogoo keenya dheereffachuu dandeenya. Erga xumurree editii goone hunduma isaammoo jechuudha. Kunoo bakka ishee kana haala kanaatiin akkasitti gadi tuqxanii kunoo 720 irra godhachuu qabdu. Haala kanaatiin bakka kana tuqxanii akkasitti daayiloodii godhattu jechuudha. Hanga isinii
kuni masmarri kuni naanna'ee xumuramee jechuudha. Bakka kanatti jechuudha den ka jedhu isinii dhufaa jechuudha. Kunoo haala kanaatiin jechuudha daqiiqaan keessan gabaabaa yoo ta'e already haala kanaan daayiloogi isinii ta'a. Yoo daqiiqaan keessan dheeraate immoo suuta deema jechuudha. Haala kanaatiin erga den isinii jedhee bakka kana den jettu jechuudha. Kalaas aqee galarii keessanirra isinii bu'aa jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin wanta barbaaddanii jechuudha kaappikatii kana keessa yeroo hundumaa mallattoo ida'uu kanaatiin tuqxanii seenuu dandeessu jechuudha. Turtiin walii gootaniif galatoomaa. Yaada qabdanii akkasuma jechuudha yaada biraarratti yookaan viidiyoo biraarratti waan isinii hojjedhu barbaaddanii komentii jalatti naa barreessaadha. As keessatti wanta ifan isin taane jira yoo ta'es immoo irra deebii isin ifan hojjedha. Komentii naaf ka'aa. Galatoomaa. Maatis nu ta'a warri haaraa taatanii warra hin beekneefis immoo sheerii